jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota Zaaraa Entertainment jirra jirtu nageenyi kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naanna'ee bakka isin jirtanitti laggeeniif gaarreenis yoon jiraanne Facebook fi page keessa YouTube bakka isin jirtanitti internet keessa naanna'ee isin haa ga'u isiniin jedha nagattaan sun namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan family kiyya ta'a yeroo qurraa kana fa'a akkamitti osoo ani jiru akkamitti ala teessanii namoonni dura jala jirtan jabaadha baga family kiyya taatanii namoonni YouTube channel akkootiif haarawaa taatan subscribe naan godhaa diima santuqaa family kiyya ta'a ummata mana kiyya keessa jirutti dabalamaa isinis maatii kiyya ta'a maatiin kiyya maatii gaggaarii waan ta'eef isinis itti dabalamtanii nu waliin jiraadha ala hin taa'ina hedduu isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hunda keessanuu jechatti ibsadhu hin qabu ilmaan Oromoo osoo amantiif kutaaf isin hin qoonne baay'ee isin jaalladha har'a maalinni video hojjedhu keessatti wantoota hojjedhu keessatti ijoolleen dhiiraa qooda dhabanii jira waan ta'eef video kanarratti akkanumatti haasawa waan tokko waliin haasofna gaafii tokko fi gaafii kana keessa akka isin itti bashannantanii sa'atii dabarfattan abdii qaba akkasuma ijoolleen dhiiraa komiina narraa qabanii Zaaraa YouTubein kan kee shamara qofaa malee nuuf bakka hin qabu jechuutti jiran kanaafuu isinis qoodas keessa qabda waan ta'eef yeroo waan tokko gaafiif wanta ta'e waan draamaa waan taphaallee qophii bashannanaa wayii irrattis hojjenne asumaan ijoolleen dhiiraa ni bohaartan jedhee abdii qaba amma gaafii tokko waan tokko gaafii baay'ee osoo hin taane waan tokko isin gaggaafadhee gaafii kana keessa akka itti bashannantanii fi barumsa waan xiqqoo irraa hubattan abdii qaba irraa hubattan jedhee yaada okay gaafii tokkoffaa jaalala keessatti kan kijiba baay'eetu yookiin sobu dhiira moo shamara jetti gaafiin tiyyaa jireenya jaalalaa keessa waa baay'eetu jira miti san keessatti kan sobuu baay'isu yookiin kan waadaa nyaatu dhiira moo shamara okay gaafii lammaffaa yeroo ammaa kana keessatti namoonni baay'ee miidiyaadhaan wal jaallatee gama feesbuukaatiinis ta'ee kallattii immoo maali waan intarneeta fayyadamu wal jaallatee wal hiikaa sababbii namoonni kun wal hiikuuf hoo maalidha wal hiikee miidiyaa irratti wanti baay'een babbahaa sababa namoonni sun wal hiikaniif maalidha akkuma beeknu yeroo hedduu dhiirri daasbooraa jechuudha shamarri daasbooraa saataatu garuu shamara jechuun natti ulfaata sababbiin isaa maali inni beektu shamarri yoo nama tokko jaallatte nama san irra tartee dhugaadhaan shamarri takka kaayyoon nama tokko yoo ni jaallatte namni biraa nama ittiin fakkaatu namuma jaallattu san jaallatti shamarri baay'een isaanii akkasi kanaafuu murtee tana dhiira irratti muraa dhiironni onnee jabduu qabanii tadafteeti jijjiiramtusi kan shamaraatiin xiqqoo wal garaagarummaa qabdi shamarri nama jaallatte san malee namni biraa nama ittiin hin fakkaatu amala shamarranii waan beekuuf jechuudha garuu dhiironni haa ta'u gara jabeenya wayii qabdan akkas jennaan garuu akka hin aarre dhiironni amala keessa waan ta'eef gaafichini yeroo baay'ee jechuudha akkuma isin argitan sababa maaliitiif namoonni miidiyaarraa wal jaallatanii kan wal hiikanii waa baay'ee wal godhan maalinni yaada isaa kana jedhanaa kaayaa maaliif nuti ani sirraa baradhaa isinis na barsiiftanii namoota isin daawwatuufis barumsa ta'a ergaa qaba wantoota san irraa hoo akkamitti
akkamitti bultii godhanneeti nama wal jaalanne faana jiraanna waan jedhu namni biraa namni nu duubaan dhufee viidiyoo kana daawwatee akkasuma yaada keessa ilaalee irraa barata waan ta'eef barumsa nuuf ta'a. Namoonni kaayyoo qaban baay'een achi keessatti hin lakkaawamanii garuu haa ta'u yeroo ammaa waa baay'eetu jira. Namoota sanniin keessaa adda nu haa taasisu jenna. Rabbi isaan sanniin irraa adda nu haa taasisu jenna. Akkuma namni baay'een beeku waa hedduutu deddeemaa wanti bakka kara jaalalaa kanatti rakkoon keessaa maalinni maaliif wantoonni akkasii ta'ama waan kana seeraan nu barsiisa irraa baranna maaliif jennaan dhaloonni booddee dhufullee irraa akka of eeguufi barumsa akka nu ta'uuf gabaabu. Hayyee gaafii sadaffaatti gama gaafii sadaffaatti ceenaa jaalalaaf kabajaa kamtu irra caalaa? Jaalala moo kabajatu caalaa? Moo lamaan isaatu yoo wal qixxate bareeda? Jetti gaafiin sadaffaa jaalalaaf kabajaa kamtu irra caala? Maal akka ta'e yaada keessan kamtu akka irra caalu yaada keessan naa keessanii. Gaafii arfaffaa dhiiraa fi dubartii akkamii fuudhuu jaallatta? Dubartii akkamii nam fuudha jettee hawwita? Tan bifa bareeddu tan amala bareeddu tan muhaa qabdu tan qabeenya qabdu moo tan waan hundaa qabdu? Yeroo baay'ee akkuma beekamu namni dubartii dhiirri baay'een isaa dubartii bareedduu fuudhuu ni hawwa. Dhiironni amma dubartii bareedduu qofa osoo hin taane yoo miidiyaa irratti argitan bareedduu fokkistullee walii hin beeku. Hunduma sittiin bareedduu koo jedha. I don't know Facebookin walii hin beeksisu natti fakkaate. Dhiironni keenya yeroo ammaa wantoota akkasii san keessa jirtanii gaafas bareedduun kan keessi ilaaltee si jibbiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dubartiin nama jaallattu takka nama tokko baay'ee jaallatti. Garuu amaloota akkasii san gaafa isin irratti argite of keessaa isin baaftii beektanii nama jaallattu irraa wantoota wanni eegdi wantoota ishee tuqu hin barbaaddu. Dubartii jechuun akka daa'imaati inni kunuunfamti nama wayiif seeraan ni jaallatti yoo ta'e onneen ishee daftee homa inni godhe saniin irraa wanni taati jechuun. Kanaaf gaafii mee dubartii akkamii fuudhuu jaallatta? Gaafii kana jara dhiiraa qofaafi gaafii dura gaafadhe dhiiraaf shamarris yaala. Gaafiin arfaffaan tun dhiirota qofaa fi nama dubartii maal qabdu fuudhuu jaallattan? Dubartii akkamii? Gaafii shanaffaa Facebookii hundi keenya ni fayyadamna. Namni umrii xiqqeenyaatiin fayyadames jira. Namni guddateeti eega dargaggoome umrii 18 darbee fayyadames jira. Namoonni achi gadis fayyadamanis jiran. Yeroo ammaa akkuma beektan Facebookiin gabaa maaliiti jenneeti dubbanna. I don't know waa baay'ee baadhatee of keessatti deemutti jira Facebookiin akkuma hundi keenya arginu waa hedduu bittaaf gurgurtaan illee Facebookaan hundi keenya akkuma fayyadamnutti ta'e icciitii jaalalaa gaafa wal jaalatanii wal dhabanii booda gama Facebookaa fiduun maaliif barbaachisee? Gaafii shanaffaa kana gaafii tana namni hundi seeraan naaf hima. Kanuma haasawa kiyya asirratti godhaba. Gaafii isin gaafadhe kana barsiiftuu isinitti ta'uuf osoo hin taane isin irraallee barachuu barbaade as keessa yeroo hunda haasawa tokko wal cinquurra waan nu gammachiisallee waan waa walirraa barannus walii dabarsuun nu barbaachisa. Maaliif jennaan kun haasawa kana keessa wanti isin akka dhugaatitti kan fudhanne wantootuma qoossaa asuma ta'ee dhugaallee kan dhugaa ta'ee fudhatamu keessaa fudhachuu kun immoo qoossaa barsiiftuu isinitti ta'uuf osoo hin taane walirraa waa barachuuf namni hundumtuu dandeettii mataa isaa qaba. Haasawa keessa waan isin yeroo ittiin dabarfattan
Das warra biyya namaa jiru waa baay'ee yaadaa sa'aatiin teessan takka dalagaan gubattii takka isin jalaa dhumachuu diddii tanuma sanatti hanga gaafa Oromiyaa bilisoomsine itti gallutti yeroo daddabarfanna isinis akka itti bashannantanii itti gammadanii yeroo dabarfattan abdii qabaa yaada keessan naaf kaaya wantoota hojjedhu keessatti waan hin feene wanti isin hin barbaanne wayyoo jiraate yaada keessan naaf kaanatti hima nin sarreessa waan tolches tolchite jedha waan balleessites balleessite jedha because fedha kiyya qofa osoo hin taane fedha keessan isin eeguu nan hawasi kun dirqama kiyya sababa isin jaalladhuuf waan isin hin feene hin hojjedhu wanta isin jibbitanii fi waan fedhii keessa waa isin irratti waan isin jaallattan laalee isin hojjedha gaafi har'a kana asumatti goolamna har'a gaafinti jajjaalalaa fi waa'ee feesbuukaati hanga gaafii biraatiin walitti dhufnuuf yookiin viidiyoo biraatiin viidiyoo kanarratti aanu isinii maxxansu viidiyoo rifeensaa bakka dhiingadda adda kutee irraa har'a itti fuufee viidiyoo kanatti aansee isiniif maxxansa waan ta'eef hanga viidiyoo san qilleensarra isinii oolchuuf viidiyoo kanaan yookiin haasawaa kiyya kanaan akka bashannantanii turtan abdii qabaa waan hordoftaniif galatooma Zara Entertainmentiin kan keessan kan gaafa gaddas kan gaafa gammachuu kan gaafa waa hundaati jabeeffadhaa waliin jirraa waan hordoftaniif galatooma barri bara bilisummaa gadaan gada quufaa isinii haa taatu turtiin keessan Zara Entertainmentii wajjin haa ta'u